Jawaar Mohaammed kanaan dura hooggantoonni fi miseensonni hedduun galanii turanii garuu rakkoo mootummaan fiduun wal qabatee nageenyi Oromiyaa keessatti dhufuu hin dandeenye jechuun dhimma galuu jaalshanyii irratti Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa isaa irratti yaada laatee jira. Hamma caamsaa bara 2024tti ajajaa woboo zoonii giddugaleessaa kan ture jaalshanyii Nagaasaa mootummaa waliin ifatti waliigaluu kaleessa gabaafameera jaa. Qabsaan gameessu kun erga jaallawwan kaleessa waliin turanii waliin itti fufuu dadhabee murna biraa uumee obboleewwan kootii wajjin wal waraanuu yookaan wal ajjeesuu mannaa galuuf murteessuu isaatiif galata guddaatu isaaf mala. Garuu ammoo tarkaanfiin kun akka waan wal waraansa Oromiyaa keessatti dhaabsisuutti fudhachuun sirrii miti jaan Jawaar Mohaammed kun dogongora ta'uu himanii jiran. Qondaalonni ABO woboo mootummaa waliin waliigaluun kun taatee amma duraas agarre ta'us nageenya buusuu irratti bu'aa abdatame hin argisiifne jaa. Fakkeenyaaf bara 2018 hayyu duree ABO Jaal Daawit Ibsaa loltoota 300 ta'an Eertiraa irraa galchuun mootummatti dabarsee kenne. Garuu ammoo ji'oota muraasa booda loltoota kana keessa hedduun kaambii mootummaatii baduun humna woboo xinnaa bosona lixa Oromiyaatti hafee kan Jaal Marroo Dirribsaatiin hoogganamutti dabalamanii daran cibsan jee. Itti aansee bara 2019 gumii abbootii gadaa waliin ta'uun yeroo sanitti itti aanaa marroo kan ture diinaraas yookaan hundee dheeressaa dabalatee loltoota woboon gaafas qabu keessaa kan gara walakkaatti dhiyaatan galchinee turre. Ta'us sochii woboo bosonatti hafe danquu mannaa baroota itti aananitti lakkoofsi loltootaa fi lafti keessa socho'an dachaan dabalaa humna heddummeeffachuu hime. Haaluma wal fakkaatuun bara 2021 ajajaa woboo zoonii kibbaa kan ture Jaal Golichoo Dheengee mootummatti harka kennatee kunis akka mootummaan abdate sochii woboo zoonii sanii laaffisuu hin dandeenye daranuu gara Arsii fi Baaleetti babal'ate. Waliigaltee fi harka kennachuun kanneen sochii riphee loltootaa laaffisuu maaf dadhabe mallattoo gaafiiti. Sababoota hedduu keessaa lama tuquun ni danda'ama. Kan duraa mootummaan rakkoo siyaasaa jalqabuma qabsoo hidhannootti geessu furuu yaaluu mannaa hammeessuu isaati. Hacuuccaan lammiilee julmaan hidhuu fi ajjechaan hammaachuun warri hidhate hiikkachuu dhiisii dargaggeessi qeetti hafeyyuu gariin xiiqiin kun ammoo lubbuu ofii baraaruudhaaf bosonatti akka naqaman taasise. Kan lammataa mootummaan waada hooggantootaa fi loltoota lola dhaabuuf walii galaniif seene guutuu dadhabuurraa akka teessimee jira. Warra qawwee lafa kaanii galan kaambii mootummaa keessatti jechaan salphisuu gochaan miidhuu gaaffiif dallansuu keessa galchanii bosonatti akka deebi'an taasisa. Kanneen kaambitti hafan ammoo leecalloo jireenyaa nageetti deebisuudhaaf barbaachisu ramaduu dhabuun harka duwwaa facaasanii ajajoonni olaanaan miidhaa kana caalaaf saaxilaman diinaraas galee ji'a muraasa keessatti bishooftutti ajjeefamee Golichoo Dheengee maatii gaafachuuf Boorana dhaqee reebamee salphifame je. Miidhaan warra lola dhaabee daandii nagaatti deebi'e kanarra gahaa ture kanneen bosonatti hafan qabsoo hidhannootti akka cichan taasisuu bira dabre dargaggoota kumaatamaan akka itti dabalaman carraa laateef faayidaan mootummaan waliigaltee yookaan harka kennachuu kanarraa arkatu qondaalota irraas ta'e olola torbaan tokkoon dabarre yookaan propagaandaa torbaan tokko qofa ja'an taateewwan amma duraa kanneen irraa ka'uun waliigalteen kaleessaa kunis nageenya Oromiyaatiif bu'aa hammasii fide jedhanii hawwuun rakkisaadha. Mootummaan riphee loltoota jireenya nagahaa filatan simachuun gaariidha. Ololaaf fayyadamuunis waanuma eeggamuudha. Ammoo akka waan taateen akkasii wal waraansa deemaa jiru dhaabsisuu danda'uutti yaaduun of sobuudha. Ajajaan yookaan murni tokko dirree lolaatii bu'aa hamma tokko qabaachuu mala. Garuu ammoo haala qabatamaa amma jiru kan humni mootummaa hedduu laaffatee fi diinagdeen biyyaa laamshee kanatti madaala waraanaa waliigalaa irratti dhiibbaa qabu murtaawaadha jaan. Jaarmaa riphee lolaa guutuu waliin mari'achuu mannaa ajajaa tokko kan murna xinnaa hawwachuu irratti fuulleeffachuun nageenya waaraa buusuuf danqaa hedduu uuma. Gara fuulduraa mootummaa fi riphee lolaa bosonatti hafee jidduutti marii araaraa gochuuf walamantaan akka hin jiraanne taasisa. Mariin Tanzaaniyaa fashalaa'uu booda wanti ta'es kanuma. Jaarmaan riphee lolaa ciccituu murnoonni haaraan uumamuu jeequmsi daran akka babal'atu taasisa. Mootummaa fi jaarmaa riphee lolaa tokko araarsuun ulfaataadha. Gaafa murni hedduun uumame ejjennoo fi gaafiin fedhiinis akkasuma baay'ata. Kanaaf walitti araarsuunis akka malee ulfaatu himan. Kanaafuu mootummaan kun wal waraansa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiranitti xumura godhuun yoo barbaade sababoota siyaasaa jalqabuma biyyattii lolatti seensan hiddaan furuun dirqama akka ta'e amanee fudhachuu qabaa jiran. Kanaan ala karaan qaxxaamuraan Itoophiyaan nageetti deebitii yaaduun dogongora ta'uu Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa isaa gubbatti dubbatanii jiran. Jawaar Mohaammed yaada isaa keessatti guutumaan guututti galuun jaalshanyii Oromiyaatti tasgabbii akka hin finne himanii jiran. Kanaaf mootummaan murna tokko kan ajajaa tokko galchuurra yoo kan maree
mari'atu taate dhugumatti waraana bilisummaa Oromoo guutuu wajjin gattaa'ee hooggana isaatii wajjin mari'atee rakkoo furuudha jan kana ta'uu baannaan ammoo Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraatti hagi tokko yookaan namni tokko itti galuun furmaanni akkan dhufne hubachuu qaba kun ammoo propaganda yookaan olola torban tokko bira hin kutu kun ammoo mootummaa hin fayyadu biyyaas hin fayyadu jechuun hojii murna bilisiginnaa kana balaaleffatanii jiran murni bilisiginnaa ammoo jaalshanyiin galutti hedduu gammaduun woboon galte jechuudhaan afarsaa jiran keessattuu kanaan dura yeroo adda addaatti miidiyaa gubbatti shanee fi faanoo jechuudhaan maqaa kaasaa turan eega jaalshanyiin galee gama miidiyaatti ba'anii fiinxaaliyyii naannoo Amaaraa faanoo fi akkasuma shiftoota hanga tokko jechuu malee maqaa woboo kan duraan shanee jaanii kaasan sanillee irraa qusatanii jiran jaalshanyiin galuun waraanni bilisummaa Oromoo guututti galee jechuudha miti gama waraana bilisummaa Oromootiin ibsa kannameen wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa wajjin walii gale jaanii ibsuun dogongora guddaa ta'uu himee jira hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo walii gala jeneraal Jaalmarroo Dirribsaa ibsa game isaaniitiin kannaniin mootummaan waraana bilisummaa Oromootii wajjin walii galtee goone jee hafarsuun dogongora guddaa akka ta'e hubachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsan hangi gale murna woboo ganee fi murna ajajamuu dide kan hidhannoo hiikkatee mootummatti gale malee waraana bilisummaa Oromootii miti jennu kun ammoo duris ni jira qabsoo keessatti gufuun akkanaa gaafamamtu warra gufuu uume immoo qabsicha keessaa qulqulleessuun wooma jiru waan ta'eef jecha warra qabsoo keessaa qulqulleeffamee mootummatti harka kannate akka dhaaba guddicha waraana bilisummaa Oromoo godhuun dogongora akka taates mootummaan hubachuu qaba jechuun dubbatan. Ragaa qabatamaa kan qabnu eegumsa tika dhaabichaatiin kan argamu diina quunnamee warri erga diina quunnamee egaa hiikkachuu dhabite hiikkachuu hin danda'u diinare seera wobootiin hiikkachuu hin dandeessu seera wobootiin hiikkachuu ka dandeessu miseensa kee daandii bishaan dhangalaase yookaan dhiiga dhangalaase yoo ta'u badiidhaa hiikkadhonnaan hiikkachuu hin danda'a. Daandii sanarraa namni maqee garuu bishaanaa dhangalaasuu dhiigaa dhangalaasuu diinumeera waan ta'eef hiikkadhachuu dandeessu. Yookaan cabee diinatti gala yookaan immoo akkuma diinaatti eessatti yoo aleen jiru diinaa hojjechaa jira baattuu vaayirasii diinaa fi diina caalaayyuu diinni hamaan isa kana waan ta'eef itti dhukaasa. Kan giddu galeessatti kanarraa kana ta'e tokko waraanni bilisummaa Oromoo hundumti immoo kana ta'uu hin danda'u. Miseensa zoonii ta'u zooniin sun iyyuu giddu galeessa guutuu isaanii. Giddu galeessa jechuun hanga ol sulultaa qabatee achirraan gannaannee qobii keessaan qabatee hanga dhufe ammayya gahutti. Achi keessa naannoo tokko ganda sanallee bakka bu'uu hin dandeenyu maal jennaan Shawaan, Kibba Lixaa, Kaabaa, Lixaa baay'ee lafti jiru. Kana keessa waraana bilisummaa Oromoo baay'ee socho'aa jira. Waan naannoo tokko teessu sun Shawaa bakka bu'u. Wanti waan ganda tokko irraa ba'ee haasa'u Arsii bakka bu'u. Wallagga bakka bu'u. Sila himeera. Jimma bakka bu'u. Iluu bakka bu'u. Gujii, Boorana, Harargee, Walloo eessayyuu kutaa Oromiyaa kamuu bakka bu'u. Fedhii dhuunfaa kee gaafa oduu biraatiin ammoo kara deemaa yookaan injiinar Daaneel Gammadaa mootummaan mana isaa sakattee obboleewwan isaa hidha guuruun dhagaamee jira. Kara deemaan rakkoo uummata Oromoo kan sagalee dhabaniif sagalee ta'a uummata Oromoo beeksisaa kan turee fi bakka rakkatanii beela'anittis waan qabuun gargaaru hawaasa Oromoo kan waa qaburraa fuudhee biraan dhaabbachuun kan beekamu sagalee uummata Oromoo kan kophaa isaa miidiyaan alatti uummata Oromootiif ta'a ture mootummaan doorsaa irratti gaggeessaa turuun gabaafamee ture. Haa ta'u garuu wayitaa ammaan tanaa sakatta'iinsa mana isaa kan jireenyaa irratti gaggeessaniin obboleewwan isaatii fi namoota lama kan mana isaa turan mana hidhaatti darbuun dhagaamee jira. Mootummaan rakkoo hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru warra rakkoo hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru tarkaanfii irratti fudhachuu fi hiruumannaa warra rakkoo uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru saaxilu maaf saaxiltanii maaf naaf hin dho'isne jechuun dhiibbaa irratti godhaa jira. Kara deemaan waan rakkina uummata Oromoo saaxile qofaaf wayitaa ammaan tanaa hidhamuudhaaf barbaadamaa jira. Maatiin isaa mana hidhaatti darbamte warri maatii isaa bira dhufes mana hidhaatti darbatamanii jiran. Namni ofii isaa kenne kun dhugaa isaaniidha waan tokko duutuu sharafin kun dhugaa isaaniidha namni jedhu yoo dhibeetii fi qeen abbaa keettanii cufamuudhaaf deemu inni tuulamaa inni maccaa inni si komaandos abbaa keedha inni maccaa ati Oromoo akkan jedhe kana ni beekte kana cufamuudhaatiif deemu nama cubbuu hin qabne nama yakka hin qabne nama fuula Waaqayyoo duratti guyyaa tokkollee cubbuun hojjenne daa'ima waggaa 5 gadiitu cubbuun qaban guyyaa tokko iyyuu yakka hin hojjenne fuula Waaqaa durattis isaan qulqulluu warri kun dhuman daa'imni waggaa 5 gadii hin dhume taanaan dugda kee duuba ilmi teessuma kee dhaalu hin jiru. Yoo booree qabaattan guyyaa harmanii kana sababeeffadhee kan inni biraatii barbaadu waa lama lubbuu lamaan qabdu namni yoo jiraate gaariidhaan teorii asoosamu tarii yoo duute iyyuu gaarii dandeenyeeffama baay'ee gaarii. Hamma lubbuutti yoo ittiin qusanne ta'e balbala abbaa kee cufamuuf deemu. Maalan godhaa
namni lubbuudhaan lafarra jiru waan gochuu qabu qaba. Yoo sodaatte irraatti kanatti baay'een hin kabaja ulfaadhaan Daani'eel Gammadaati.